Itti bilbilaaf tamoo satti. Maanni dha satti maal bilbilta? Ituma bilbileeyyuun dhufu bara. Inni immoo maal dhufa miti gaa kaleessa mucaa engaddaa mucaa akkatti duutee mana kimii ciiftu ufaniin gaafanne lammuu lammii akkasaan mana kana dhufan hin barbaadan. Achuma naa badan mucaa akkatti dhukkubsattu hin jaallatan ofumaa dhufanii mucaa koo jedhanii haammatu malee garuu keessa isaaniitti jaallatanii jiran. Amma mucaa akkatti dhukkubsattu tuma argan achi taa'u miti. Ammatu mucaan kun waa tokko taates isaan bakka maa urraan qabanii jechuudha. Amma yoona hin dhufne kaleessa sin dhufu jedheen zim jedhee man taa'ee haadha sin dhufu jedheen taa'een eega gadda sin dhufu jedheen taa'een garuu isaan hin dhufu. Ana jechuudha. Jiraan duruma anuma jibbanse anuma qofa jibbanse. Amma garuu akka inni sobu akka inni gowwomsamu akka inni bakka ijoollee isaa jijjiire dubartiidhaan amma reefin bareechuudhaan kan isaa waan dubbadhu hin qabu kan isaanii. Dhiirri garuu maaliif akka kana ta'a amma kana hundumaa? Otoo kan kanaa olii dhufe akkam ta'a reeshu waan guguddaan isaatu dhufe maaltu ta'a? Ormuu namaa gadda kana akkattiin gadda sin dhufne har'a sin dhufne isaan bakka jaallatan anumaaf anuma bicha jibbuun se'an garuu dura. Tuan deemee hundi keessan wal faana jiraattu se'ee garuu amma isaan hunduma keenya walitti qabanii jibban. Mammaa fuudheera kan niitii qaba bar niitii qaba barin. Niitiin gaafadhaadhe kalsee yeroo bilbilu ittimeen dhufaa yookaan immoo boriin dhufaa borumayyuu har'a dhufeesh akka ani na soba hin jenneef immoo argeera viidiyoo argeera bara viidiyoo kakuyyuu argeera akka dhukkubu argeera. Kana booda garuu jiran mana kana ga'uun qabu bakka argee akkas ta'e. Suroo waanuma asii ilaalu illee hin qabu. Waa'ee ijoollee waan jedhas deddeebi'u illee tokko illee hin qabu jechuudha. Ijoollees argineerra bakka. Inni nama dhukkubeera jennaan ganaa qoosu ana aarsuuf natti qoosu natti basha'uudha jiraan jechuudha. Amma immoo argii ijoollee sin jaallatan ta'eetiin hundumaa ijoollee irratti nu qabunnee sodaannee sodaannees teenyamti amma immoo jalaa hundoo kan yoo tusaan dhufanii amma dhufanii namni jalaa balbala banu jalaa akka isaan dhufanii amma immoo niisu akka isaan seenan ilaalan seessisu. Wal'isin hin jiru amma mudatti immoo dhiisee jennaan keessa ba'an amma immoo siruma baay'ee mannu kennuutti nurra ba'anii jiru amma immoo dhokanna jalaa deemna dhokanna. Amma inni dubbii baay'iseera miti kana booda ergi akkas ta'e siluma maal gochii dhufa reeyyi bakka. Siluma maal gochii dhufa reesh maal ilaaluu dhufa? Ijoollee fayyaa shi qofa ilaaluu dhufa? Gaafa dhukkubsataniin ilaaluun gaafa dhukkubee jedhamuun dhufu gaafa fayyaa bashannanuudhaaf ana aarsuudhaaf ana arrabsuudhaaf anatti bakka waan barbaade jechuudhaaf fiigee dhufa jechuudha. Gaafa rakkoo immoo hin dhufu. Maal gochii dhufa reeyyi kana booda maal asii fuudha? Namni yeroo gammachuu yeroo gadda namaaf. Amma bakka anu argamtiiran durumayyuu anatu dogoggore anatu rakkina qaba kanaaf ana hin barbaaduun jedhe amma garuu erganni akkas jedhe ganaa niitii dheengadda dhufteef jedhee ijoollee isaa jijjiireeti innuu durumayyuu abbaayyuu ta'uu hin barbaachisu. Isaan kanaafillee abbaa ta'uu hin barbaachisu jechuudha. Deemee achumatti ashee achumatti abbaa ta'a. Kana booda ndaamu yeroo inni dhufu saduraan inni na loluu maal jedhu na galaammatu na arrabsu jedhee kana booda yeroo inni dhufu akkas gochuudha. Yeroo inni dhufu arrabsu atillee sodaate akka duraa jala sodaatti jala zoor jettee hin deemin. Si galeera waanuma tokko mana kana iyyuu akka inni seenuu hin qabu bakka mana kana seenuu hin qabu. Waanuma tokko jalaallee gadi hin jedhin jalaallee sodaate yeroo inni salphisamu as dhufuu dhiisa jechuudha. Amma baay'ee kabajame bara. Bakka olaantummaa baay'ee kennameef yeroo lolu gadi jedhamee yeroo ka'eesiin jedhu jalaa kaatee maal jettee yeroo si ariitu jalaa kaatee. Amma garuu innis arguu qaba waan hundumaayyuu.
akka mana kana seenan hin barbaadu. Ani duraan baay'ee kabanyee baay'ee gajjennee fi baay'ee dhiifnee numa dhiifnettuma inni ammoo ergiiniitis fuudhanii manas godhatanii dhufee achumatti hafan akka mana kana seenan hin barbaadu. Ani isaanuma arguu hin barbaadu. Asiruma isaan arguu hin barbaanne bakka mana kana immoo suma dhugumaa isaan jijjiirrachuu qaba. Amma maal jedhanii dhufuus ijoollee koo jedhanii dhufuuf ijoollee amma yeroo kakuun akkatti dhukkubsatti dhufanii gaafan. Yeroo mucaan isaanii dhukkubsatti dhufanii gaafatan taanaan maaliif gaafachuu dhufu? Yeroo nagaashii maalirraa fuudhu? Yeroo dhukkubsattu immoo dhufuu danda'u. Garuu ammaan boodatti isaan arguun barbaadu. Tokkoffaa abbaan ijoollee kenneetu. Tokkoffaa lammaffaa abbaan mana kanaa kenneetu malee kan isaan kabanya ammaan boodatti namni wal ibsu jiru. Beekaan amma xumureera bara waa'ee isaa ilaalee ijoolleerraan dhowwiin abbaa ijoolleetti anis akkasidha ijoolleerraan dhowwuun barbaade iyyuu godhe ijoolleerraa hin dhowwuu jedheeni surumayyuu wal'aansoon koo ijoolleen akka abbaan dhabneef wal'aansoo faana kan qabee kan hin kadhadhee kan maal jedhee uumaa kadhattaan man ijoolleen naan jedhanitti dhiisiin kadhatiin bakka haa deemu waan barbaade iddoo barbaade haa dhaqu kan namni naan jedhe yaada naa barreessaa ture. Ani garuu ijoolleen kun abbaayyuu hin dhabin abbaa maleeyyuu hin guddatiin jedheen baay'ee isa kadhadhe. Amma garuu erganni akkas jedhee waa'ee ijoollee yeroo itti kaasu waa'ee niitii isaaf bira fidee dubbateeti faayidaa tokko illee hin qabu jechuudha. Faayidaa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Silaa ijoollee isaa ta'e analleen ilaallatu nama kan biraalleen ilaallatu isatu abbaadha waan ta'eef yeroo waa'ee ijoollee ta'u dafee dhiyaachuu qaba. Yeroo dhukkubarratti akkas jedhamutu waan biraa ta'eyyuu akkam ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa immoo ijoollee koo maaloo keessaa baasarraaf jedhee dhufee lafa balleessannaa kaanu ijoollee koo annan gargaara akka waan abbaa gaariidha inni isheetu balleesse isheetu hin taatu malee ijoollee isaan jaallata ijoollee isaatiif hin ta'a akka namni jedhu fedhe ijoollee koo yoo namni baay'een akkanatti fakkeessa nama biratti. Nyaata dhaban immoo nyaata dhaban immoo uffata dhaban immoo bishaan dhaban isaan jiraachaa jiru garuu dhukkubsaan yeroo isheen akkatti dhukkubsattu kan dhufanii ilaalan taanaan uumaa tokko wanta nu fayyadan qaban. Nama faayidaan qabu kana caalummaa maa faayida eegee dadhabe kan guyyaa sadii nu fadhee eegee dadhabe. Nu gargaaruma galagalayyuu tabjoodheen dhufumatti fakkaata garuu. Nufne kala guyyaa meeqa laal. Mucaan akkam taatelee fayyiteetti galteetti maalii taateetti illee jedheellee hin dawwalles. Ani yeroo isheen dhukkubsatte akkasumatti yeroo dhukkubsattu yeroo ittuma waan dhufannatti fakkaate garuu isaan ammayyoona guyyaa amma kana bulchii maaliif fayyadu? Xuruudhaan akka garaa irraa kutannu akka garaan keenya jabaatu akka bakka murteeffannu nu fayyada jechuudha. Dubbiin isaa hunduu fakkeessuu namatti fakkeessuu gowwomsuu tokkummaa akka waan ani balleessituu ta'e of fudhadhutti kan inni deddeebi'aa ture jechuudha. Waan hundumaa yayyaalaa ture. Namni koo ormiyyuu dhufee nama gaafata halagaanuu yoo namni dhukkubsate ijoollee namni dhukkubsate namni si hin beekne guyyaa tokko lama si beeku yoo akkam taate akkami jedhee dhufee si gaafata. Inni garuu guyyaa meeqa amma kana hundumaa silkii illee hin dawwalle yeroo kan dhufee ana loluudhaaf ana arrabsuudhaaf ana hamilee na cabsuudhaaf fiigaa dhufuu amma garuu hin dhufne maal jedhama? Maal jedhama kun? Wanta jennee murteessuu kanaafiyyuu kana booda jiraanii uumaa tokko faayidaa hin qabu. Faayidaa tokko ittiin hin qabu jechuudha. Anaafis ta'e ijoolleedhaafis ta'e uumaa faayidaa hin qabu waan isa talamaamatamu tokko illee hin jiru jechuudha. Waan isa gabbaruuf illee ijoolleedhaaf illee waan isa gabbaru illee hin qabu jechuudha. Ijoolleen kun boriftaan abbaa keenya iddoo tokkotti isa barbaadu isa waamu inni dhufu taanaan maal jedhama ijoolleettu maaltu dhaga'ama. Bakka wayiitamma abbaa barbaachise jedhamee isaa ijoolleen kun waaman inni dhufu taanaan maal jedhama. Quleenyudha nama abbaa keenya miti yuuti. Jechuu danda'u saniiroo sana. Amma biraan taa'an amma yeroo isheen akkatti dhukkubsattu biraan dhufan taa'an abbaa koo miti seeti abbaa tokko abbaa isaanii itti fakkaatu. Itti fakkaatan. Akkas ta'eeti akkoofaatti hima akkoofaatti himi akkoofaas akka dhufanii akka isaan garaarraa kutatan garaasuma akka isaanii jaalalan ijoollee isaaniif hin qabne akka isaan dhufanii jedhanii nu doorsisan ijoolleerraa uumaa akka hin qabne akka isaan sobanii akka isaan baranii akka isaan garaarraa kutataniif akkoofaatti hima akkoofaatti akka isaan dhufanis isa dhufanii nu haraarsuuf jedhani akka isaan achumatti hafanii garaa isaaniirraa kutatan itti dawwaliititti.
Ani matti nima kana booda ma hojii isaa hundumaatti nima. Isheen durumaa balleessaa ana bira akka waan jirutti kan isheen sossobdee araarsite ammas immoo dhufuu fillee dhukkubee silaa yeroo darbe dhufti turte ammas akkatti dhuftu dhabdee amma ammaatti nima maal gochii ufti inni gowwomsaa isaa kana isa faana maal gochii haasofti dhufte hin barbaachisu barinni kana booda bakka si jamarinni waan baay'ee bareera ala keessa deemu bareera dubartoota garaagaraayyuu bareera manatti ol deebi'ee waan akka durii jiraatu miti. Osoo deebi'eeyyuu lola ta'a waliigaltee hin jiru walli lama bakka nagaan hin jiraatu. Kanaafiyyuu isheen illee waan dhamaatuuf hin qabdu haa bartuutti nima isheetti maali.